Assalamu alaikum. Maqaan kiyya Adil Ahmed naan jedhan. Umriin kiyya 16 baratas darka lammaffaati. Gaafin kiyya haasa'u Dr. Zaakir Naayik kan midoo dubbate irratti xiyyeeffata. Sunillee nama musliim hin ta'in tokkoon baga ayyaan dhaloota Yesuusin si gahe yookaan ammoo meerii Kirismaas jechuun yaadi Yesuus ilma Rabbiiti jedhu fudhachuu keessan mul'isa. Miseensi jalaa isin taasisaa jedhe. Wanni kun ammoo xiqqoon ariifachiisee jira. Rabbiin beekumsi isaatii yoo an baga ayyaan dhaloota Yesuusin si gahe jedhu niyyaan kee maal akka ta'e ni beeka. Sunillee walitti dhufeenya tolchuudha. Dhalooti umrii kiyya jiru kun ammoo ayyaan dhalootaa kan kabaju Yesuusitti amanee guyyaa inni dhalate kabajuuf osoo hin taane dhimma dhuunfaatiif wantoota geemii ittiin taphatan argachuudhaaf. Kanaafuu dhimmi kan irratti xiqqoo ibsinaa kennuu dandeessa. Sababi isaatis nam tokkoon baga guyyaa dhaloota Yesuusin si gahe jechuun akkamitti maqaa Rabbii xureessu akka ta'e naa galu waan dideef. Obboleessi hiriyoota kiyyaan baga ayyaana dhaloota Yesuusin isin gahe jechuun walitti dhufeenya cimsachuun barbaadaa jedhee gaafate. Boruu ammoo walitti dhufeenya cimsachuudhaaf farshoo xiqqoo yoo waliin dhuyin hoo kan jiru gaafachuuf deema. Maaliif? Maal rakkoo qabu? Foon booyyee xiqqoo isii walii yoo nyaadhe hoo gara bataskaanaa deemee maafiin xiqqoo Yesuus isaa waliin hin gabbarre jedhee gaafachuuf deema. Laal da'waa godhuuf waan haram dalaguun qabdu. Waan barbaaddu bira gahuudhaaf karaa sobaa deemuun hin barbaachisu. Wanni isaaniif haram ta'eefis haraami. Wayita baga guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoosin isin gahe jettee isaan gammachiiftu. Yesuus gaafa Diisembar 25 dhalate. Akkasumas inni ilma Rabbiif dhalate kan jedhu mirkaneessaa jirta. Kun ammoo shirkidha. Akkas jechuun maaf dogongorate? Sababni isaa kiristaanonni Yesuus ilma tokkicha Rabbiif dhalate jedhanii amanan. Hiriyaan kee guyyaan san waan guyyaa dhalootaa ta'eef ayyaaneffata. Guyyaa biraa maaliif hin ayyaaneffanne? Hiriyaa keessaniin ayyaana kana badhaasaaf jecha ayyaaneffatta taanaan gaafa Diisembar 25 ayyaaneffachuu dhiifnee gaafa Oktoobar 10 haa ayyaaneffannu jiin sirraa fudhata hin fudhatu. Haa ta'u malee da'waa hin godhin jechuu kiyyaa miti. An guyyaa dhaloota Yesuus ijaamu sanittis da'waan hin godha. Yeroon Kiristimaas gahee Kiristimaas maaliif ayyaaneffattan jeetiin gaafadha. Isaanilleen sababni isaa Yesuus Kiristoos gaafa Diisembar 25 dhalatee jaan. Yesuus Kiristoos eenyu jeetiin gaafadha. Yesuus ilma Waaqayyoon harkate jaaniin naaf deebisan. Itti aansun macaafa guutuu keessaa dubbii shakkii hin qabne tan Yesuus Kiristoos ani Rabbii keessani ana nagabbaraa jedhe natti mul'isaa jeetiin gaafadha. An da'waan hin godha. Ati da'waa godhuudhaaf maaf karaa dogongoraa fayyadamta? Ati baga guyyaa dhalootaatiin isin gahe jechuun sirriidha moo dogongora jettee gaafatte? Akka kiyyatti 100% dogongora. Farshoo karaa irratti gartee osoo hin beekin peepsii sitti fakkaatee yoo dhuyde Rabbiin siif dhiisa. Kiristimaas maaliif akka ayyaaneffatamu ni beektaa? UK keessatti Kiristimaas maaliif akka kabajamu ni beektaa? As UK keessa moo bakka biraatti dhufte? Dhimma daldalaatiif itti fayyadaman guyyaa namoonni kennaa garaagaraa itti walii kennan. Osoo beektuu dubbiirra mariin gaafin ansi gaafachaa jiru sababaan isaan dhimma daldalaati jedhaniif maaf akka ta'e ni beektaa? Sababaan maali? Ayyaana dhalootaa maaliif ayyaaneffatan? Guyyaa Kiristoositti dhalate. Sani dhaloota Kiristoos jechuun hoo maal akka ta'e ni beektaa? Isaan Yesuus Kiristoos ilma Rabbiin harkate jedhanii amanan. Kana ni beektaa? Hin beeka. San habeetu yoo ta'e san booda baga ayyaana dhalootaatiin isin gahe jettee isaan gammachiifta taanaan dabara jirta. Haraam sirratti ta'a. Yoo hin beekne yoo namatti hin buktu irraa dhufe taate wallaalummaan baga ittiin si gahe jettee yoo isaan gammachiifte. Rabbiin siif dhiisuu danda'a. Farshoo gartee peepsii sitti fakkaatee yoo dhuyde Rabbiin dhiifama siif godha. Garuu osoo beektuu walitti dhiheenyaan cimsa jettee yoo dhuyde jahannam keessatti iddoo qopheeffachaa jirta. Kanaafuu obboleessa waan gaarii tokko hojjechuuf jecha karaa dogongoraa fayyadamuu hin qabdu. Akka Qur'aanaa fi Sunnaan barsiisetti fayyadamuu qabda. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. You have to go as the guidance of the Quran and the Sunnah. Hope that answers the question. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.